قالنا ربي باسمك لا لا نسري دانو ملكه سكرانك تجالا الحمد لله يا ربي يا رحمن موتي موت وني قفتار ديف سما نتاسف زي اللهم تإسلام إريك نرقى جوتو بينك ما شكري ربي جنة قلقلا قلما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa har'aa kan argamnu godina Jimmaa magaalaa Sokorruu aanaa Sokorruu keessatti argamna. Wanti nu fides immoo eebba barattoota warra Quraanaa fi Hadiisaa fi Fiqhii fi ilmi shari'aa Islaamaadhaa barachuudhaan eebbifamaa jiran irratti sagantaa isaanii kana irratti kan nuti argamnee jirru. Sagantaan kun sagantaa bareedaa fi miidhagaa fi akkaan ho'aadha. Sagantaan kan keenya kun sagantaa bareedaa isaati waan ta'eef inshaallah aga xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin turaan affeerraa keenya gara keessoo iddoo sagantaan irraa darbuutti isin dabarsinaa nu walumaan seenaa. قالنا ربي باسمك لا لا نسري دانو ملكه سكرانك تجالا الحمد لله يا ربي يا رحمن موتي موت وني قفتار ديف سما نتاسف زي اللهم تإسلام إريك نرقى جوتو بينك ما شكري ربي جنة قلقلا قلما نوبالا سرامان كرانسا كجيلا نسري دانو ملكسي كرانك تجالا الصلاة والسلام على بالقاسم رحمتك تبوسي كان إنكم لرما أهل دابسا بوتا تابعوتا هندما هندر رجرات أهل دين إسلام مؤمن توتا كينو غرغار يا رحمن برانو دابدو كان كمانا كما يا ربي مرغسي فياتا كريما. guyyaa har'aa kana magaalaa Sokorruu keessatti munaasabaa eebba halqa ilmi barattoota ilmi warra eebbifamantu jiranii. guyyaan eebbaa kuni akka jala bultiiti. Sa'aatii jala bultii kana keessatti mee naannoo kana keessa waan jiru barattoota as keessa jiranu kanas ilaallee akkasumas immoo hawaasni amma naannoo kiyyatti argamu kuni hawaasa lama. kunis gareen isaanii barattoota warra ilmi qara'uudhaaf iddoo kanatti argamu. kun immoo warra hawaasa jiraata naannoo dhuma kanaati. magaalaa Sokorruutiif naannoo irratti warruma argamutuyyuu naannoo kana jiran jechuudha. mee sheekni asitti qaraahisanus akkuma isin beektanu yeroo baay'ee miidiyaa irratti mul'atani. miidiyaa garaagaraa irratti mul'atu. Sheekh Rashaadii wajjiniin jirra. mee Sheekh Rashaad waan naannoo kana keessa jiranus nutti himanii jiru nutti himanii naannoo kanatti waan jiru nutti himanii waan ijaaramaa jiruuf kanallee nutti himanii masjiidni kun illee maal akka fakkaatu nutti himanii barattoonni isaaniidha lakkoofsi isaaniillee hammam gahallee waan jedhullee nutti himu. akkasumas immoo eessarratti baratamaa jira eessarra taa'amaa jira maal keessatti baratamaa jira lafumti kunuyyuu ganni isaa maal fakkaata birraan isaatii fi bonni isaa maal fakkaata waan jedhullee akkasumatti kan nutti himu ta'a. gara sheekha keenyaatti isin dabarsaa jechuudha. egaa akkuma amma jalqaba kaafne guyyaan irraa eebbatu jira. borasii darasaa eebbisaa jirtu isini darasoota eebbifamaa jiruu fi kuni jala bultiidha. jala bultii kana keessatti namni amma naannoo kiyya kanatti argamu kuni barataan ni jira. warri biyyaallee naannoo kana keessallee ni jira. mee jalqaba irratti qophiin borii maal fakkaata inni isin darasaa eebbisiisuudhaaf qophooftanis maal fakkaata ittaansuudhaan immoo eessatti baratamaa jira lama ni keessatti baratamaa jiru kun masjiidichi maal fakkaata akkamitti jira maal qabaa maal dhabee ganni isaatiif bonni isaas maal fakkaata waan jedhu nuti sadii isinii galeera. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وآله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمني كينيا خراب ميديا هملتني نو دعوتا جرتنو أمني كينيا اللي أسجرتنو أمني مو ميديا كان نو في الدنيا وفتن ميديا كينيا galata guddaa rabbi isinii haa godhu jenna sadarkaa duraatti. gaaffii immaa sheemuunsaanii dubbatan irraa tokkoffaa wanni nuti akka kanatti walitti qabamnee miidiyaa keenyallee waammannee miidiyaa keenya hamiltan eebbaa
درسوتا كوغا ديرا تورا وغا سغلي غري وغا فور غري وغا شن استراني سننا قراني فقه نحوي بلاغه فني هدو قراني بوري بفمن تجرني تورا كودا سغلي جرى كان ابسي سودا في akka bareedaatti qophaa'amee wanni martuu xumuramee jira. Sanarraa miidiyaan dhufuun uummanni akkanatti walitti qabamuun gaaddisanii ijaaramuun kanaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin munaasabaa kanaatiif walitti qabamne uummanni kunii jechuudha. Gaafiin jiru kan biraatu waan biraatti hin darbini sunana qaraanii jettan maayini inni sunanni sunanni biraa inni dhaga'u maanni jedha. Kutubu sitta إنسماني صحيح بخاري مسلم سنن أبي داود جامع الترمذي سنن النسائي ابن ماجه موطئ اللي دبلته قرين مو مسند إمام أحمد اللي أكو ما خنتي قرآني ورئي بفمود أجر أنتو جراني قرين اللي كتاب النسي نمالك كوفتن كون كتب حديثات صحيح بخاري مسلم مال جتن كوني جاتو كتو كتدوما جاتو كتو كتدوما قرين ساوق قالما قرين ساوق قاتو كو ولكادا malee kitaaba ji'a tokkotti dhumu miti kitaaba gurgudda akkasi bootaan immoo barumsaa yoo ilaalle bootaan kun bootaa halqaadha maqaan halqaa kanaa markazu nuuri sunna jennee moggaafne akkuma kana jaaniba kanaanillee markaza ummu ayman ka tahfiidaatu jira achi olitti maaliin maqaa kanatti moggaafne jennaani islaamummaan nuura سنان نورا أسران سنات ورتما إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعجبني الفعل وما الفعل يا رسول الله جنان قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة جن يجبريدا كان الرأي حلقا كان مركز نور السنة جنة مقافنة دراني بوتان تتكران أجي مسجد أولي داري كراتي bootaan suni dhiphina qaba bishaanin jiru toora waggaa afurii ka bishaanin jira akkasumatti xalabaan kun hedduun rakkatanii achitti barataa turanii amma immoo waggaa lama as bootaan kun akkanatti ijaaramee ijaarsi isaallee hin guunne yeroo gannaa lafti kun caffeedhe bishaan ol yaasa kana keessatti osuma rakkannu amma masjiidni kun ijaaramee jira hin dhooname malee hin waa hedduu gaafata gana kana keessatti baratuutti jiranii darasoonni immoo toora 1,500 kuma lamatti dhiyaatu kanarrallee guddaa baay'atu amma saatiin galgala taanaa yaa'an malee kanatti jira isuma kanaa immoo masjiida ijaarree lafti kun nu hanqatee torban darbe asitti markaza tahfiidaa eebbisiifnee jirra ummanni tahfiida sanaa jedhee gaaddisa ijaare nu immoo jalatti qaruudhaan gammanne keessa kana keessa guutee masjida illee guutee akkasi kunillee hanqatee jennaan achi immoo gadi deemne argina ijaaramee jira ammas qorqorrooni sunillee ga'aa miti ganaa jaarmaa guddaa barbaada yeroo kana jennu immoo ana akkuma tokkootti halqaa kana wajjin jira malee namni na biratti qaraasu darasoonni warri eebbifaman kun guutuun warruma barsiisu kaan hadiisa hiratee kaan nahawii hiratee kaan sarfii hiratee akkasumatti wogal gargaarreetu namoota gurguddaa jira akkasitti barsiisutti jirra jechuudha. Gama sanatti yeroo isin barsiisaa turtan sana wanni isin rakkisu waa baay'eetu jira. Manni barumsaa kaanis ollaadhuma sana waan ta'eef yeroo garii tarii kwaasiin yookaan kubbaan jiraachuun ni mala sagaleen garaagaraa ni jiraata baay'ee yeequmsa qaba gara gadiitiin karaa jira. Barataan tokko yoo ka'ee dhimmaaf gadi bahee jarjaraa yoo deeme karaarra waan ta'eef makiinaattis galuun isaanii mala balaa garagaraatiifis saaxilamaa ta'a jechuudha. Kanarraa najaa ba'uudhaaf iddoon kun baay'ee barbaachisaadha. Ammoo magaalaa keessaa xiqqoo as bahaadha waan ta'eef barnootaaf iddoon kun baay'ee murteessaadha haalaan gaariidhaan jedha. Garuu seensa kanarratti yeroo isin asii ol seentanu kana yeroo gannaa in jabaata wanni kun ol seenuun isaayyuu cimuu isaan mala. Karaan kun akkana ijaaramee dhakaadhaan akkana ijaaramee dhufee as galuun iyyuu barbaachisaa ta'uun oolu. Masjida kana hamma seennee ilaalla keessoon isaa maal fakkaataa girgiddaan isaa maal fakkaataa barandaan isaa maal fakkaataa si ilaalla kana maaf dhakaan jaartanu maaf dhakaan jaartanu iddoo kana. Jaarmaa masjida kana waggaa kana eegallee kanumaayyuu dadhabamee osoo jennu ijaaramee amma immoo waan ittiin ijaaru masjiduma kana waan ittiin xumuru dhabne qorra keessa
ودنو ترتين يبري بيجي لما رجيتني والسينا ميلالا لا إيه نوتي أما واحد دنو برباچيسا خرام كون يور أغاننا مملين ديمسسو خنافود أغانو برباچيسا خانا رت أب بربي سالافيس نمنسا قليل كن يرأغو كون اللي تبرؤة كيسا في الخارج وفي الداخل تولول ثم اللي تولي صدق أجار يا وان توفي خمس جيدا اللي كون غان تو غنا اللي كان إجارون برباچيسا أما كرورة كينيرا ورا نحوي كروف ورا حديث كروف ورا فقه كروف ورا مارلي تيفيو فصلي جارود أف كرورة كين لكن إن كرور سن ملء ونلو تتني جارو هنجرو أتو كرور سود يفتني يرحم هذا ملء كرور سيتني وان تينو جتن أبدني وربادو تبرورا أما كم غونيتن دري كتاك كذا تبرتم أما كتاك جار كنو لاست أسمع مرجع كان حامنيتو كتار ربو جماعة مال كتار نوبو تنان مشاهيني درايو كتار ما كيسة تكراني أما ربي وانوبو سوتي خنومت تكرانا أما سنة دمني لالا أسرتي منچا سيني لالا دراتو هين سينين دراتي دما إبا جلبلتي مناسبة بوري كنا وجني والقبتين النيادة تلبلو بربادي وجراته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. duraan dursee ahadhaa sagantaa kanaaf Hamilteen TV'nis asirratti nu argumuudhaaf akkasumas immoo argamtanii kana nu ilaaltanii jechuudhaa fi galata guddaa rabbiin isin hagachu jedha. Akkasumas immoo isaanis sheekni keenya ergaa isaan dabarsanis akkuma isaan hamma ibsan kana caalaa an ibsuu ta'in ergichi tokkoffaa sagantaan borii kun sagantaa akka keenyaatti akka aanaa keenyaatti akka mogodina keenyaatti nuyi sagantaa guddaadha. Sagantaa takkaa hin arginiidha. Yoo rabbi jedhe immoo kana caalaa sagantaa gammachiisaa taanaan itti fufna waan ta'eef isa borii kana waa guddaadhaan eegaa jirra. Alhamdulillah rabbiin nu qaqqabsiisu jedha. Sagantichi kun immoo tokkoffaa eebba asirraatii fi lammaffaa immoo haalumti nuti itti jiru haalli asitti ilmiin qaraamaa jiru kun bootaatti qaraamaa jiru kun akka ilaalame keessummaa dhufus nu ilaale keessummaa dhufus argee deebi'ee immoo namumti miidiyaadhaan immoo Hamilteen kun kanaan ilaalaa jirullee ilaalee isa kanarratti egaa silaa khayri irratti wal gargaaruudha. Isa kanarratti akka gargaarsa godhuuf akka ilaalees immoo ittiin gammadu kun gammachuu guddaadha waan ta'eef akka ittiin gammadu jechuudhaaf baay'ee nu gammachiisa waan ta'eef haalli bootaa kanaa yoo fudhanne gara fuulduraatti waa guddaa eega. Fakkeenyaaf karattii dhakaan bichaan asirraa dhufu asirra gahu bichaatu hin ta'in guutuun isaadhaa yoo dhakaan illee dadhabame biyyoo diimaa fidanii hundarra diriirsanii akka ni bishaan yookaan immoo tokko hin rakkifne gochuudhaan alatti gizee gannaa baay'ee ulfaataadha jechuudha. Kanaafuu isa kanaaf nutis akka keenyaattis ta'ee akka ummata khayrii hojjetu kanaatti biyyoodhuma diimaayyuu jechuudha. Hamma dhakaan waliin ga'uun danda'amutti isas yoo rabbi nu dandeesse hin danda'ama. Hammuma sanattuyyuu abbaan rabbi isaa waffaqee isaa dandeessise jedhee biyyuma diimaayyuu makiinaadhaan fidee keessa nu aafee yoo jedhe darasoonni kun irratti qara'uudhaaf irratti ta'anii qara'uudhaaf hin mijaaha. Sheekni keenyas irratti qaraa'isuudhaafis nu mijaa. Kana bichaa miti masgiidni keessi akkuma amma jedhu waa danuu gaafata waan ta'eef ani amaanaan jedhu akka majlisaattis ta'e akka naannoo kanatti jiraata naannoo kanaattis akka immoo dhimma ilmii kanaaf bira dhaabbachuudhaaf hamma giidoo keenyaatti jirruttis an ummatuma hundaan isinis akka Hamilteenitti ergaa nu dabarsa. Warri argus hundinuuyyuu yeruma gabaabaa keessaa bootaa kana haala nu mijeessu maaliif Ramadaana dhufaa jira. Ramadaan kana booda ilmiin hammas deebi'amee asumatti qaraama. Garuu ganna kana keessatti rakkoo kun hin dhufa jennee sodaanna waan ta'eef akka yeroo gabaabaa keessaa yoo dhakaadhaan hunda waliin ga'uun dadhabame illee biyyoon illee akka keessa nu afamu amaanaa keenya dhimma nama khayrii gaadhu hundaanuu akka nu geessanu isiniin jedha. Gaafa dhimma saajaa ta'es gaafa dhimma naa ta'es gaafa dhimma qumbiis jarri kun hinuma nu bira jiru. Hamilteen itti galan jechuun hin danda'ama jara kanaani. Haa ta'u har'a immoo khaasiidha. Iddeen kun khaasii jaraati. Mee Haji Abdul Fattah waan jarri kaasan isin dhageessaniitu mee gabaabinaani iddoo kana laalchisee waan nuun jechuu qabdanu waan jarri hambisan hin dabaltan yoo ta'e waa itti dabaltanii waan irrattis immoo taakiida gootanus immoo xiqqoo irraa taakiida gootanii jennaan irraa xumurra jechaadha. Bismillah. Ani tokkoffaa rabbii keenya guddaa alhamdulillahi rabbil aalamiin jedha. Ammallee
ربي guyyaa jabduu hadhan nu gahee ji'a shaabaanaa keessa ramadaana as garagalee kana nu qaqqabsiisuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbiin nagaan ittiin nu haga'uun jedha. Ittiin aansuudhaan immoo miidiyaa keenya argitanii qaqqabsiisaa jecha dhugaadha. Rabbiin hadha dhufee bakka ilmii guddaa akka godina Jimmaatti ilmiidhaan beekamee kan jiru akka tokkoffaatti magaalaa Sokorruuti. Akka gizee ammaati jechaadha kun waan dhugaadhaan mul'atee jiru jechaadha. Ummata xalabaas jiran keessaa biyyi hafeen jiru akka Itoophiyaatti warri Gambeellaallee as jiran jechaadha. Kun bareechee alhamdulillahi rabbil aalamiin gammachuu guddaa qabna. Kanatti aansuudhaan hadha dhufuu keessaniin galata guddaa Rabbi isinii haa kennu. Sheeka keenya guddaa umrii isaanii keessa Rabbi barakaa nu haa kaa'u. Biyyi keenya kuni biyyi aanaan Sokorruu biyya ilmiin beekame duruma sheeka. Biyya sheekota Shiroo jechuun biyyuma kana. Sheekota Shiroo jechuun biyyuma kana biyya ilmiidhaan beekame. Ilmiin sun sheekunni gurguddoon ammallee ragaatti bahaniiru. Akka Sheekh Ahmad Watar Harariin kan jiranu aanaa Qarsaa keessa kan jiranu ilmiin biyya Jimmaatti deebiteetti jedhani. Akka Dr. Jeelaan ilmiin biyya Jimmaatti abbalteetti Sokorruutti deebiteetti ani mi alhamdulillahi rabbil aalamiin. Waa'ee bootaa ilaalchisee kan jaraa irratti guutuudhaaf dhuguma masjiida guddaa akkuma beekamu karaarra jiru achitti ilmiin jammarame. Achirratti ilmiin jammarame Addis Katamaa irrattis kan jiru achitti jammarame haa ta'u malee bakki kun dhiphoo wayii ture. Garuu fedhii Rabbiitiin ardiin kun qabamtee jirti. Ardiin kun qabamtee jirti. Gizee keenya hammaa keessa warri Sokorruu bulchaa jiranu akka godina keenyaatti akka keenyaatti tokkoffaadha jechaadha. Bakka dhiphinaa ilmii kana arganii isa kana bal'aa kana laachi gahaa argaa. Achi gahaa gama sana gahaa nuu kennaniiru. Haa ta'u malee bakkichi akkuma beekamu amma gizee gannaa keessan deemsisu. Bisaanii ummanni biyya kanaa immoo alal khayriidha. Matumti isaa. Kana qaraa dhufee in ijaarree masjiida akkanatti guddatu. Addaraashii mazallaa akkanatti guddatu sana warruma ummata biyyaa dhiiraa gennoota ijaarani. Warruma naannooti ijaaran. Kana maleeyyuu masjiida guddaa masjiida Nuuriin ijaaranii fooqeedhaan amma bahutti jira. Garuu immoo ulfaatee jira. Inni kun akka hawwaarrutti yaadaarrutti warri sagalee keenya dhagahe akkuma sheekni keenya guddaan jedhan daakhilan wa khaarijan nama biyya keessaa carraa guddaa argate haa ta'u nama bakkee haa ta'u ituu namni biraa isan qaddamin asirratti fooqee barbaanna jechaadha. Daakhiliyyaa immoo barbaanna xalabaadha as ta'anii asii nyaatanii asii dhugatanii asii dhiqatanii asumatti qara'uu barbaanna jechaadha. Xalabaan mana keessatti deemee ummata wajjin jiraachuurra asumarratti taa'ee akkuma biyya alaan beektanii sheeka. Daarii kana lafti keenya bal'aadha ijaaramee wanti nyaatan wanti dhuganii sarraatinyaan hojjetaan itti qaxaramee asitti qara'amuu isaa barbaanna fedhiin keenya kana jechaadha. Inshaallah. Argitanii doormiin ijaaramee jechaadha. Isa kana barbaanna yaanni keenya. Maaliif wanti asitti qara'amu fiqiin hin qara'ama. Tafsiirri hin qara'ama. Hadiisni hin qara'ama. Nahwiin funuunnisi hundumtinuu hin qara'ama. Walaa balaagaa, walaa manxiqaa, walaa sarf. Wanta fuun jiru jechaadha. Kanaan alatti immoo aqiidaan illee jechaadha. Aqiidaa ala sunna wal jamaa'a. Gizee kana keessa waan barbaachisaa kun hin qara'ama. Bakka akkanaa warri ahlal khayrii warri rabbii qabeenyaatti kenne wanti kana olii hin jiru. Sadaqatul jaariyaa asitti baafachuu qaba. Kana dhaamsi keenya guddaan isii kana tunu ta'ee caalaa jechaadha. Barakallahu fiikum wa jazakumullah. Barakallahu fiikum. Ya Rabbi umrii ulamoota nu dheeresse hammataa bareedaatti nu teessise maqaama bareedaatti jara ol nu kaase yaada jara guddoo sana fiixaan baase gufuu fi gufaa ta'e Rabbi jalaa mayse
barsiisuu faamsiisuu irratti nu kakaase. Kuno ijoo intanees girgiddaan isaa kana fakkaata. Dachiin isaas kuno waan akka kanaati. Irra haasa'aatu maadeemu. Ilaa masjiidni kun masjiida markaza Nuur jedhama ilmiititti baratama. Kanuma keessatti salaatama, kanuma irra taa'amee qara'ama. Kunoo kanuma immoo uummata biyyaa walitti qabnee aga dandeenyanii ijaarrannee amma immoo kana galchuun dadhabame. Kanaafi uummanni nu agartanu. Uummanni nu agartanu. Afata isaas kana jala kanallee nu sirreessuun barri isaa maskootii isaadha. Waa mara sirreessuun barri isin qabu. Meeqottaa meeqara barri ta'e? Barri isin qabu. Ilaa kun silaa maskootii jechuudha. Kun maskootii laa barri hin qabu laa kun. Maskootiin qaba. Innumti kun immoo yeroo ganna bishaan ol yaasa. Beekamaadha kun. Bishaan ol yaasa. Sikadanna rabbi bismika laala nasridaan nu milkeesse ikaraan keetu caala. Sikadanna rabbi bismika laala nasridaan nu milkeesse. Baay'inee darasaa waliin akkaataan itti ta'an ilaa kunumtuu mongo uumama masjiidicumti kuni ijaarree kaan immoo deebinee xiqqatee hin gaabbiin. Gaafa duraa kanuma hin dandeenyu jenneetu ijaarra. Amma immoo hin xiqqaate. Meerree barriin. Barriin qabu. Barriin qabu, maskootiin qabu, hafatan qabu. Ispeekerii illee ittiin qaraasimnu hin qabnu. Waa tokko hin ta'u. Baay'ee barbaada jechuudha. Waa hedduu barbaada. Waa hedduu barbaada. Ilaa kun hin burqala amma yoo hin sirratini. Kunumti bishaan baasa. Bishaan baasa. Kun bishaan baasa yaqiina kun bishaan baasuun isaadha. Baadeen lafumti kun jechuudha. Girgiddaadhumti kun yoo akka sol fuudhamee ka'ee baadee hin hidhamne gaddeemaa bula. Gaddeemaa bula. Gaddeemaa bula. Nama rakkisa. Kun immoo hin cuunfa. Hin cuunfa. Dandeessee xalabaan irra teessu lafa kanarra. Hin dandeessu. Taa'uu hin dandeessu. Hin qorraa tokkoffaa lammaffaa immoo yeroo gannaa bishaanuma ol baasa. Bishaan baasa. Gaarii girgiddaa kanaa faana man teessisu jechuudha. Kun waan itti xiyyeeffatamee ijaaramuu qabu irraa jechuudha. Lafti isaa kun ijaaramuu qaba. Haalli isaa kun illee ijaaramuu qaba. Asiin girgiddaan kun kunoo asiin kun hundi isaatuyyuu kunuudha mul'ataa jira. Maskootiin asiin jiru achiin hin jiru. Kun hundi isaatuyyuu waan ijaaramuu barbaachisu jechuudha. Min ajaa'ib iddoo tokko tokkotti namni lafumaa kaaseetiyyuu dhakaadhaan nama tokkoffaati ijaara bara. Nama tokkoffaati ijaara. Kan ammoo yoo rabbiin rahmatanuu godhee yoo rabbiin nama khayrii tokko nutti qabee jedhe jechuudha. Waan asirra jiru kana hunda isaatuyyuu namni duuchuun man dhabamu rabbiin waa isaa hin fida. Qabeenyaan kun hin eegaa jira malee namni kan isaatii miti silaayyuu hin eegaa jira. Wanni inni silaa ittiin hojjechuu qabu waan akka kanaati. Iddoon hojjechuu qaban iddoo akka kanaati. Takkaanuun galiin jira malee amma yoo wanaatti iddoon itti baasanii dhiisanii bira dabarfachuu qabanu iddoo akka kanaati jechuudha. Kun immoo xalabaan rabbii itti dhuftee baadee as keessa jirtu kun namni barsiisuudhaaf qophaa'ee dhufee as jiru kuni waan akkanaa kana argannaan gabaa jechuun istismaaraan kun akkas kun dubbiin dubbii istismaaraati. Akkas itti fayyadamu. Wafii daalika falyatanaafasi mutanaafisuun walli wal dorgomuu barbaade waan akkanaa keessatti wal dorgomuu jedhu kun immoo istismaara. Istismaara jechuun investimentii addunyaa mootummaan baasee nama biyya alaatiin kottaati investi godhaa biyya keessatti hin jedhu abbaan investi gochuu barbaade iddoon nagadaa kunooti. Nagadni inni kun immoo nagada hin cinne akkasii bar nagada dhaaba hin qabnee jechuudha. Akkuma rabbiin yarjuuna tijaaratan lan tabuur jedhu sana nigdiin kasaaraa hin qabne hojiin na jalaa dhumaa hin qabne na jalaa badaa hin qabne hin gubataa hin qabne hin hatamaa hin qabne hin badaa hin qabne hojii akka kanaati. Namni rabbi khayrii isaa fedhe fidee iddoo kanatti haa hojjetu. Yoo rabbi isaa khayriin feene immoo maal hojjetu? Kanaafuu haa jarjaruu jenna namni keenya. Namoota baay'eetu jiran warri dandeettii qabanu waan akkanaa kana hojjechuu irratti dandeettii qabanu ni jiranii. Iddoo jiran inshaallah itti dammaqanii haa hojjetan. Akka aanaa sokorruuttuu nama baay'ee jira. Magaalaa Sokorruu keessas namni jira. Magaalaa Sokorruu ollaa asii ni jira. Asiin Saajaa ni jira. Naatirii nama danuu jira. Qumbii nama danuu jira. Asiin Dannaba nama danuu jira. Asan Daaboon akkasii. Aanaan Qarsaa akkasii. Aanaan maanni gama sanaadhaa. Nadhii Gibee kun akkasii. Bacdeen akka xuquuqaatti Sokorruun jechuun biyya Jimmaa kana keessaa seensa miti. Iddoo kana irratti hojjechuun Jimmaan ijaaruu jechuudha. Biyya abbaltii biyya taarikaa san. Biyya kana ijaaruu jechuun biyya Jimmaa fayyaa ijaaruu jechuudha.
otuu jimmaa magaalaa sana hin jaarin iddoo kana jaaruun dirqama. Namoonni haala khayrii fudhatanii deddeeman yeroo nu magaalaa jimmaa kan galchan nu jiranii bar jalqabaas galchuu qabu. As galchanii halkaan asii kun ziyaaramee markazni as jiru kun ijaaramee wanni as jiru kun irratti hojjetamee jechuu qaba. Namoota hundaanuyyuu maqaa isaanii dhoofnu jarrinuyyuu yeroo dhagaan ana baana jedhanii dhufanii ziyaaruu qabu jenna inshaallah. Ayyee. Alaallu kaddoo kana. Ayyee. Amma gaa bootaan kun dhiphatee jennaan ammas. Kunoo achimmoo kunoo qorqorroo alatti ijaarre. Sana keessa illee numa guuta. Innis ammas hidhuudhuma qaba. Goma gaafata. Lafti isaa akkuma kana? Lafti isaa kanu. يا رب امرئ لموتانو درسي همتاهم بريدواتنو تسسي مقام بريدات جراون نوكاسي يا دجرا قدوسنا في تنباسي قفوفي قفاتا يا رب جلا ميسي برسيسو فامسي سورتنو كاكاسي هجتني هجتشيسو نوسيسي ilmaan islaamallee hilmiinuu dheebose inkara'ee faamee hojjechuu beeksise diinii keeysise milkeessi yaa mawlaa nasriidhaan nu milkeessi karaan keetu caalaa si kadhanna rabbi bihismika laalaa nasriidhaan nu milkeessi karaan keetu caalaa si kadhanna rabbi bihismika laalaa nasriidhaan nu milkeessi karaan keetu caalaa يا ربي نملك يا أبا رحمتا أمني والقاي حاجة ست متاو بهاك هديتي وليافتا كيس دمني لالي دنبالي أمتا أرقيا دار بهيجي علموتا كان أبتي بوها ربي وفي قلتا ربي كدا جرى يوم لفتقتا الراقب بلتا كيس جرى لا نسري دانو ملكسي كران كيتو جالا أمني كينيا والكيسة ديمين بري واللقه ملكا ولنقري سوچي لافتو ميتيو قلبي مفكري تكا هجتمنان اللي وانا قري أبوتي كينياني سجتمين تري قراني ددمني تكوما نقري سينا جلقباتي دوران اندبري كاناف ربي كينيا قدمني شاكري انددمني أقري باديا مقالا نسري دانو ملقسي إيقا كبجمتوتا وردوتوتا كينيا أكما دوراني سيني كابني رادو بتاتوري كنمو bakka qiraatii sanarraa isa lammaffaa wahii kan ittaanu wahiiti maaliif dhufanii isin gaafannaa kun ogguma irra jetan uyyuu awwaarriyyuu achumaan ija namaatti uyyuu ol baha quttoon namatti ka'a quttoon saas jabaadha kunumtiin uyyuu gan nama fudhataayyuu kunitu waan lafti yeroo roobaa ta'eeti mee waa'ee kanarraa immoo maaliif waan dhuftan ijaarsa kana ijaartanii wanni nu dhufneefi masjiida olii kana ijaarree bootaa maaddiitti qara'amu bootaa yeroo qaraamee jedhe jamaan immoo asitti walii qaban kunumtu immoo dhiphatee jennaan ilaa kun asitti kun madallaa kana citaadhaan ijaarree asitti ijaarree siisana la achitti illee kun jamaa shamarranii isin jiranii jamaan xullaamni shamarranii qaqaraan achitti jaraa ijaarree asitti illee ganaa imbas ga'uudhaan qatee jennaani asitti illee ijaaruudhaa deemna kunillee yeroo gannaa ammas bishaan ol baasa sirriidha kun bishaan ammayyuutu waan rooba ta'eeti gannama fudhata kunoo ammalaa bishaan asirra yaa kunoo bootaa bishaanii waan bishaan argatuuti bareedatee bootaa gannaatti munaman teessisu kunillee jaarmaa barbaachisaa kana keessa dhagaa galchuu barbaachisaa guutumatti karoora qabnurra warra alaas warra keessaas ta'u masjiida guddaa jaami'aa ilmii asitti guddaa kaafne dhagaadhaan ijaaruudhaa deemna kanallee tolchuudhaa deemna kana keessatti khayriidha sadaqaa jaariyaadha namni rabbi isaa laaffise sagalee keenya dhaga kunoo biqiltoota islaama hedduutu jiranii inshaallah sagantaa boriitti ni dhiyaatani ijoolleen gambeellaa irraallee dhufan tawhiida leenji'anii waa hedduu baratanii har'a qophee keessa jiranii kaan quraana uffatanii imaama ta'ullee danda'an naannoo mararraa waan ajjiranuufi faayidaa guddaadha khayrii guddaatu argamaa jira biyyi abbaltii kun biyya taarikaati biyya sheekota shurooti biyya sheekota shawaati biyyi kun ilmiin taarikni duraa sun hadeebi'u ammallee halkaan daddabalamee qubsiifamaa jira kanaafi warri nu caqasaa jirtanu
asitti jaarmaa guddaa barbaachisa. Darasoonni rakkina qabanii taa'icha keessatti bootaa ilmii keessatti bootaa kana abbaan rabbiin isin gargaare nuu sirreessaa isiniin jennaa jennaan. Galatooma. Ayyan jazaakumullah. Waan fixan natti fakkaata. Egaa daawwattoota keenya darasoonni asitti argaman kuni darasoota biyyattii keessatti argaman biyya kutaa hunda keessa akka waan iddoo kana jiranuuti. Akkuma beekamu darasoonni ilmi deemtee akka kanniisaati bakka tokkorraa baatee bakka tokkorraa itti funaannatti kutaa hunda keessaayyuu iddoo kanatti argamu saatii fi daliilli yeroo dhihoo kana sagantaa mattuurraa baanee gara Hingalla jennee soo deemnu gara Gambeellaa soo deemnu nama wayinni wajjiniin jira Shaalii Jimmaati wajjiniin jirra gara seensa magaalaa Gambeellaa sanarratti nama wahiitti gorre Jamaal natti fakkaata maqaan isaa nama sanatti gorree jennaan eessa keessan jechuu wal gaafachuu keessaa itti mee sharashaat beeytaa jechuu gaafadhee jennaan nin beekanaan jedhee ijoollee biyya kanaa ijoollee Gambeellaa warra amantii islaamaa irra jiranu qiraatiidhaayyuu achitti ergannee achii qabna ijoollee jaha achii qabna shirashaadiin biraa sokorruurraa ijoollee jaha achii qabna jedhee natti himuun isaadha ammallee torbee hin geenye gaafa kamisaa natti fakkaata kamisa dheengeddaa kana jechuudha jedheeti natti hime. Inna alhamdulillahi rabbil alamin ijoolleen bakka hundarraa dhufanii iddoo kana jiran bakki kun akkuma taarikaattis aanaan sokorruu kun lafa ilmiidhaan beekame Dr. Jeelaan yeroo hunda kaasu waa'ee kana yeroo hunda kaasu amma nuti ummata nu daawwatuuni ummata sagalee kana dhagahuun wanni nu jennuun nama biyya kanaas haa ta'u nama biyya kanaan dhalaas haa ta'u qaayidaan amantii islaamaa kun biyyan beeku islaamummaan biyyan beeku wanni akka islaamummaa biyyan qabne hin jiru. Biyyan qabu jechuun ma'anaan isaa eessinuu isaa biyya jechuudha malee orma jechuu miti la. Eessinuu isaa biyya jechuudha. Bakka fedheyyuu qubachuu danda'a. Iddoo dhaqetti mana keessa ol galaa. Iddoo dhaqetti buluu danda'a jechuudha. Iddeen kun immoo iddoo horii ofii itti gannaquu qabanudha. Iddoo itti baasuu qabanudha. Masjida kana ijaaruun lafa qiraatii iddoo kanaatti qaraamu kana ijaaruun lafa isaa kana sirreessanidha. Akka inni gartee bishaan hin baafne kun gadi citaa bishaan baasaa. Waan kana barataan danda'e irra hin taa'u booddee qorri isaa sin cinqa baadeen immoo bishaan ol baasa naannoo isaa kanattis immoo hattaa maal ijaaruu barbaachisaa bu'aan baallee galchuu barbaachisa jechuudha. Bu'aan baallee galchanii namni yeroo mana fincaanii seenee jedhe bu'aan baan keessatti argamuufii qabaa yeroo wudaachuudhaa jedhellee bu'aan baan argamuufii qabaa banatee fayyadamuu qabaa jechuudha. Bu'aan guddaan namni iddoon irratti nagaduu qabu iddoo kana nama danuudha kan horii isaa maaliin iyyuu ittiin hojjedha laata jedhee namni gariin yeroo baankii qiimaan birriidha baankii innaa taa'u kana gadi bu'aa deemaa miti kanaafuyyuu birrii miliyoona 1 miliyoona 2 gochuu barbaada namni iddoo kana iddoo miliyoona 1 miliyoona 2 godhanuun jedhaanaan sinoo. Kuni miliyoona kumaan lakkaa'ama namni asitti dabarfatee jedhee rabbiin dachaa isaa taasisa wanni sun amma jettanii akkuma kana. رسول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من 3 علم آدم يود وجين سارات أبتا نما وصديق أبو مليجان صديق يسا صدق آجاريات بكلتوت إسلاما كان أكجر الركن أكجر علمي برتا وجوني وان قدنا ما قمتشي سرايين أجو المسجد قدات داري كرات كراسا وقا إيرا وقا أفري ولا جيت كراسي بشان وقا ننجر بشان وضات ننجر أجيت داري كراتي wanni keessa taa'an quttoodha ammallee akkuma sana haa ta'u malee irra guddaan wanti dura rakkisee jiru waan lafa kanaati akkuma amma dubbattani qabeenya jechuun rasuulli alayhi salaatu wassalaam yaa Aishaa waan qalamirraa maal tafe jennaan re'eerraa wanni martuu kennameera ziraa'a dhundhumbee tokko tafe jennaan wanni martuu nu afeera dhundhumbee tokko malee jedhan waan saddaqatametu namaa afaa qabeenya kootu jechuun waan bootaa ilmii bootaa khayrii kana jechuun ilmaan agartanii ummata islaamaa kana fayyaduun ilmaan keessan fayyada yaa warra saddaqatanii kanaaf jajjabaadhaa jenna bootaa jirtan maratti nuu dabarsaati wal nuu waamaati inshaallah fil mustaqbal waggaa dhufu keessattis immoo muhaadaraa guddaa goone markaza ilmii kan halqaa ilmii sokorruu kan ijaaruudhaa deemna lafti nuti arganne kun lafa caffeeti yeroo gannaa irra taa'uu hin dandeenyu lafti isaa immoo bal'aadha jenna
Hanafi wallu dhageessisaa dhagaa du'aa illee nuu kadhaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. يا رب امرئ لموتانو درسي همتاهم بريدواتنو تسسي مقام بريدات جراونو كاسي يا دجرا قدوسنا في تنباسي قفوفي قفاتا يا رب جلا ميسي برسيسو فامسي سورتنو كاكاسي هجتني هجتشيسو نوسيسي ilmaan islaamallee hilmiinuu dheebose inkara'ee faamee hojjechuu beeksise indiinii keeysise milkeessi yaa mawlaa nasriidhaan nu milkeessi karaan keetu caalaa.